بسم الله الرحمن الرحيم جتون كنجاتي قراموجي باب فضل العلم يجون باب كان درجة علم قبض تنود بدن قال الله تعالى جتون ربي ولا ناتين جموجي وقل يا نبي محمد موجي ربي زدني علما جتو يا ربي بكم سنافد موجي وقال تعالى جتون ربي ولا ناتين جموجي قل يا نبي محمد موجي هل يستوي جتو سوى القتاتا الذين يعلمون جتو والروا بكنيف والروا بكنيف والذين لا يعلمون جتو والروا بين سوى القتاتا وغيا سقليك أبو خانورا مالك صاحب كتابة سنجنا خيس سقليك أبدا تبساجون جرتو نجيت إبر بو كتابني كوبت كبان كتابي كوتن كوب نبر كتاب ولين كمنا كان تاوس كا سقلي والفتين وقرون قبضها ولمك أمن الليدا يجون كتابنا ما نكونوا وربش أوجا بار وني والفرد كارو سينغال لنا فقط قلبيتي تنتكا غيو سمرا قرا تناجت والفرد سقلي قرا سقلي سرت والفرد قرا وجرا غيو متى كوا سيغادو ساكو مبيو ساكو يعني سايكولوجي سما مبيو هنسن غيو متى قال نما قرات امتو غدا امتا غدا نما قرات سما قالو اسما سرغا سو قراتو مي صلاتا في الذكر كان سجدان نجي راجيتا كتاب هنات كتابنا خبر كتابة سايكولوجي جامع ما سيفنجل لمالي خون أكا أتجنمو أسيوجا للبدين قراتو وما تكقفا قراتو ميتي أما خون لا الدنيا وجي والسكون نمسيس يجون جروف جريني إلمنا ما هندا خنا ما بريج إسخان سنيفين كانت بزاجر أتجرو أستيسين نرب شاجر سوتنا راقري بو أتت دبين تنتكن نمتودين والله رب ما ساقت الجميع وقال تعالى جتون ربي ولا ناتين جموجي يرفع الله جتون الله نلفودا الذين آمنوا جتون ورينا منكم جتون ورينا من الله نلفودا موجي والذين أنا كان كجيلتين جرا أنا متي سقلمتي أنا ربنا راقة جيلتو بو ديم درانو كنت ويا را كنت متي أتشما رب ساعة بمسين جوان نتولين ديمين ديم السلام عليكم أبو سيدنا كمان كاني ثم أكمل يقول أو إبزا إبزا أبو خان جماعة كم تين كايني بار أبو خان جماعة ما نيدا هاي أبو إبزا هاي دروان سوبي بودر رفت ورا مال تسرف سه سأنجي شيء أوني بيناسا دنيا شاخلمني
Daadhuun wanti qishoo dhibaayee barhaalee wanta takka irraa meeshaa dukkaana takka buuse dhibaayee saniif ofeeyaa. Awo bar amma subii salaanin dhufnee keekaa. Awo bar ati subii isni deekee hanga ammaa akkamiin rafte moo? Dhaabba. Hayi ooyi fiifuu zaa saddeetitti gachiifne nuti qamaa bulle amma subii fi subii haasoftan asi warri salaatee bakka dhaqeen agarree nu rabbashin amma nu dheesi waa. باري سيخاي ساتنا يا أخي سايو رمشتا Haya gaati duraanis waan namni siin jedhu dhageessaa mi suuta qaata. Egaa ka'uu didde egaa dawaa isaan beekaa bilis. Deewa ifaan hayi lubbante miqanyaa hirriibaa. بو ريبو سيخافنان ديدي جنا مرافسان مسكين ما فرسا دي روخي خاصايب Maanu daddarartan nama egaa ni rafnaan dhiisira waan hin jirre maqmaaqini farrisaa fi deega farrisuu ta'e nuti ekonoomii biyyaa eeguuf rafu jirraa faxara yoo dabarsine 50 sayyoon qaayadhe barquu biyyoon deeme baati 5,500 dhufti amatatti lakkaa'e. eegasiifuu booda wayinaa jameettee karaa dalagaa tiyyaa akka gargaaran baane. Akkam bulta? Awoo tabiraallee haftu salaamtaan numa jirtu? Sanis guyyaan hagaa waan hin jenna. Awoo guyyaan biraa maali guyyaan kanuma? Deemma gurbuma keessan kaasiiti ulaa banaan dhiisinaa qolla faatuma deema. Sanaan guyyaa tokkichummaa kana beekan. Baatan nu cinqale jedhe. Dhuftee sagalee ta'e dhageenyaan hin gabbee. Awoo saayif dilamaan kaanaati hoyoo saayif. Maaliin kaasa akka waan subiin irra malee hin jirretti subii jaanii salaataaf dhuka kaasaniisa akka waan subiin irra malee hin jirretti dhuka kaasu jiran hirriibaan harkee nama muran hirriiba na keessatti amma xiqqishomee rafeetiin deebi'aati engasuu ates wayi jijjiinu eegi. Awoo ergaatiyyaan san harkeetiin si na gaafatte. Maal qoomee firaa baaseetiin dhufa. Hirriiba maal jettee hooti? Hirriibaan duraanii irra fayyee ol deebi'e qochiifte ajaa'iba qabda hooti. Awoo saayif dubbiin tana mata ibsituu miti yaa taasoo hinamee.
Aku saya pikir sekarang tiga sudah di أو تيجان نفسها تيجان جماعة سنة صورة تجري والله لازم ما جماعة أوفرته والله لازم جيراني ولا أبي بقى والله أكمل Itu jarten satan sampan berbas tu orang mau anu tu ya demnun tu aja Allah denya tanah. Kale ti khanne ti kawan nambah berdua betul betul. Amma mile ya tu baru ti khanne jima gizem mi kabur adu. Mi kuman har kabut tela berde bis demnun ra. Mamilam bequet. Tu jarte kabaya takalle tadu bitte apa. Mudi si aw gerak ada gubdetin. Lupu lafat di ti agumran jaten firra. Ise tu man khuteo. أو شيء تجاك خسوبي شيء تجاك خسوبي سرب بيشتن رادي تمام فنزا سمان فلان سدايده Oh sabot. أفراس شفاني هو يا كنا أنا فاس إنتان يوم سيتاني هو Saboti bolol tu malaga masa. Sabar faram friend new ka mor farada. Sila yerra sibeka. Akka kaynya tu orang magala sila te yerra sibeka. سلام إنسان جيران خباجة جو في دكانه قبسان سنداي تمام فلان ناديرو سن رامان بوكاسني وين Oh, ibagara ada cipte sambangis di sana kan gore tu rumah yang bukesa. بقى أنا في سلالتي يو جماعة دسيدة ولا ناس Oh bekas gore karano futa. بقى أبشرا Bo hot betes tiko karaga karra ko koftari jirtari jadi. Obboleti te tak kabara jirti. أي احتمال جدا Bos kalole ni abang ke to mana jira. ما له قافين دلنا Bor lole ni an namni sigafa te debi saka ilmu nakana malisa. بوت ساعات ورها نقابل دو يتو وانا بلانا ورسيس جو Oh tana ilmu dubbini raguddo. Dem bak matara jitara zbeisa. Alasi warra kaisan gaifadu jasa warra nama kan nujira. Dala ma fudum bar sharki gabin kam never. Amore ite bar kum jadab sigafa tani walle di bicha sa. Ani mali kitin kabbi fanne ka gati basu fitil kiti dibba go datani. Ay ticha ya ta ko fu kadai ne. Kuturi ite lalat du janin. Karabbi walifum. Bar dalaga arabbi ti dalagu tingira ni umman kon. Arabbu makam na miskin ni si. Ibsa khatar. Aw gara kon rupte saban na barabar ya sai bakiya. Aw ya balezo. آية ما لا يسوني Awar ya ta ka to ranu rodu feti yo nan kanye shin kame. Ko mo barcha te kisho na dura rate. أما ما نربش ده جزين نبي سلام تعرف خلاص إنكاتو ده لقى خلاص إنكات آخران كبدو الدنيا ده لقيتو سنيفو تلجتين رب شنو مسايف Oh dunia ni stanu ma akhirat delaina. Ibsa kadar kenya rakota ragai sarba saka. روانو تانا تكجي سهول Tanah legend na tidak. Pero guyara ko duranu bar semua kamna. Salah ni subi safal awali. Hello saya bagiya. Oh ancini ne rasirra. Ni cufti bar charu la churi dan desi yo yon kamanne sarra. Sha jenne kamanarra. Tate. Acuman deh gin sosoin. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا؟ الحمد لله نجا على درسي قالوا لي مبراتي فين تروي في الثاني لك درسي أموي قال لا تجي أيه سامي خير مقرص أنا وكم نجا مكبا نمجرى إنه ما تاسور ما تايتة
Qaraatii yoo dhiiroo waa'ee qaraatii tokko nuti jira. Maal qaraame kitaabuma saayinsii tokko ganama galgala irra ta'a. Sun maal qaraatu kitaabuma saayinsii tokko warra faranjii tokko. Sanuma walii gadi malee waan ani itti jedhu qoba yoo qoba. Sunis barnootuma baru. Maal rakkoo qaba saayinsii yoo barate saayinsii eega barate barnoota kaanis bareedaa rakkoon qaba. Maal qaraame quraanuma sanuma akka waan shayxaan isa dhayeetti takka shayxaan isa seenetti ka'ee baqatee na biraa fiiga. Inshallah maal rakkoon qabu sanis gizee darsiif tanne dheeqeetiin dubbisamee nageessisa kam yaata. Narraa gorsitaa yoo gurbatan. An saakoo fi saakoo isaa san hin beeku isaa galgaloo akkasuma haasa'a. Inshallah naatu sirraatti hima inshallah ammoo jedheeneetiin sitti himee gorsamee waa cufaafu. Bakka tasaanaanis na tasaanaatu. Haa taate. Ani wanta kam dha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Awal dah ni kita. Akkami nagaami amma dhuftani. Alhamdulillah galata rabbi. Nuti sammuu darsii raabar baanee fixannee dhufne. Isinoo obboleessireetii wajji kamii waliin jirtan isinoo. Tasaamu yaa tasaan irratti dhiisi. Bakka dhuftee uumamaa itti maddu argee. Dhugdu wayii si gaafadha jeeti sharti gaafii ijaa gurran qabne na gaafata. Gaafii addunyaa irra jiru waa'ee addunyaa addunyaa yaa obboleessee bakka dhuftee ati nama hundaa baratee meen irratti himtaa'u. Biyyeen jiree na gaafata waan addunyaa wal gaafata san na gaafachuu dhiise. Sharti salaata fa sharti nati dhiqataniituma salaatuudha salaanni dilliitti haasa'u kun yoo jiraatetti mi'a. Magarsa naaf gala wanti jedhette garuu beektaa obboleessi kunis waasii yaadeeti nasiyaa gaarii nasiif yaade beekumsummaan fadhee yoo ibaadaatti hin qabaanne waan qabu. Ammaas beekumsummaan saayinsii haa fadheewu quraana keessaa dhufe. Waan ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam amata kun tokkoof dhibbaaf dura himee faadha saayinsii haaratti dhaqqabu jiru. Doktor Rifat, Profeesar Rifat yoo islaama ta'e ibaadaatti hin qabaanne rabbiin beeyne waa takka bu'aan qabduuf wallaahi. Doktor Zaakir Furdoo doktoroota islaamaa hedduu jira akkasuma haadhosotaas hedduu jira. Namni ilmii galachuu yoo qabaate nama ta'a malee ilmii takkaanis waa takka bu'aa takka fiduu hin danda'u ta'a. Innis waan gaarii siif yaade jedhee ati hamtuutti fudhatee. Taatee garuu sila akka kanatti gorsa qabbanaa kanaa kanatti inni gaariidha. Garuu inni hangam dura jajjabaa akka uriin danda'u fedha. Garuu daranaa karaa akkaan jalladhu na godhuu ture. Taateef jira isallee akka inni ganaa jajjabeessee akkasitti inni narraa godhate. Ni gorfama akka kanatti illee hunda waliin barachuuf qophiidha du'aa naa godhi. Obboleessa kiyya kanallee narraatti hime. Barumsa kaan barachuun barbaachisa jetti hime. Akka waan najisaatti irraa maka kitaaba kiyya kan waggaatti dhiyaate. Yoo isa tuqee ofirraachi darbu. Akka inni xiqqoollee hin tasgabbaa'u narraatti hime obboleessa kiyya. Sannajjinaan irraadhis kan waan barnoota ta'e kun. Ambar sana irmaan tuquu hin fedhu harkaan dhufu. Najisaan harkatti ta'uu namatti hin fedhu. Akkatti yaadu akkana yaada akka lola harkaanuu nan dhiisu amma atuu ittiin gosa dhageessaa nama dhiisu. Ariifatis waan takka ta'uu hubachuu qabdu jira. Barnoonni beektaa ilmii qofa baratanii akkasumatti quraana qofaan qabadhee deemattis hin taatu. Yeroo tana teekinooloojiinis heddummaatee jirti. Afaan biraatis daawwaa godhuuf beekuun barbaachisaa. Kanaaf ati barnoota kaanis hin balaaleffatiin. Obboleessi keessarra jeemaa hedduu siif yaadeeti ilmi qofaan baradhattis hin taatu. Maaliif barnoota idileetis musliimni qaba. Namni herrega baase nama musliimaati
namni musliimaa gahee guddaa qabu warra lixaa biratti maqaan dhoofan malee barnoonni idileetis keenya ilmi hojii deema uummata kana fayyaduuf ijoollee ta'e fayyaduuf mataa kee fayyaduuf barachuu qabda. Amma fakkeenyaaf faraayida ni beektaa? Hadiisa keessa jiru jechuudha. Waa'ee hirmaataa akkasuma suuraan isaa keessatti waa'ee hirmaataa hedduu tokko jira. Maali kun jechuun herrega quraana keessaa ba'e. Kanaaf ati Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti iqraa jaa. Laal iqraa maal jechuudha? Qaree jechuudha. Maaliif waa hunda barachuu qabna jechuuti. Waa hunda barnoonni cufti nama fayyada mataa kee fayyada addunyaa fi irratti si fayyada. Kanaaf sanis balaaleffachuu hin qabdu jechuudha barisa keessa. Eeyyamaaf najjaarri duraan amma mana biyyee mana citaa ijaaruu bare yoo ogummaa isaa san yeroo wajji kan oofne ta'e manni qorqorroo gaafa dhufe namni dalagaa isa hojjechiisu hin jiru. Akkasuma kan qorqorroo gaafa dhufe gaafa teekinooloojiin addummaatti fooqiin ijaaramtu yoo ogummaa isaa guddifatee waa'ee koonistirakshinii baratee jalan guddatiin namni fooqii ijaarsisu hin jiru. Najjaara bakka biraa haa beekuu fidan. Atiis ilmi tana dhaloota ammaa kana barsiisuuf bikka guddaa takka ga'uuf da'waa ta'e tana babal'isuuf barnoota idilee kanaas barachuun barbaachisaa. Shariifa kamitu? Sirri ni dhagayan innis akkaataa itti wal hubachiisanii jira malee dhageesse atiis silaa laaffistee osoo hin ta'eef obboleessa kee namatti duumti magarsaan sana. Akkasuma magarsaa? Likki akkasuma. Magarsaa kiyya duraanis hubannoo dhabu malee isin waliin dhibdanii kanaa jecha atiis barnoota idilee irratti gargaaru innis ilmi irratti isin gargaaru wal gargaartanii barnoota lachuu barachuu qabdanii jaa waa tanaa jecha nasiyaa obboleessaatis fudhachuun gaariidha akkasuma akkasii miti akkasitti fudhadhaati inshaallah walitti deebinaanis gadiin deema meegaa magarsaa kiyya haati ofiis waliin jaha ganaa walitti naarinaa kam jettan akkana war duraanuu bare yoo walii obboleessanii akkana anumaatu akkinee dogoggora guddaarra jira akkamitti fakkeenyaaf ani tokko qofa qabadheeti tokkichuma kiyya kanaan hin deema jaa atis tokkuma qofaan hin deeme jaldeessa taanillee booruma ta'uu akkas lachuu qaroo gaarii sirrii jettee wallaahi magarsaa lachuu qaroo gaariidha anillee hadiin kanarra na jajjabeessu qabda anis akkasitti si jajjabeessa hundaa'u akkasitti. Kanaaf jecha bari isa yaa'ee fide nama wanti sanaaf jecha. Rakkoon qabu sillamee wal hubannaan waa hundi namaaf galaa beektaa ammoo murteessaan wal hubannaadha inshaallah umaru taate anis bakka gadiin kutaatii dhimma biraa tokkoon qabu obboleessa biraa gadiin kutaatii mee turaa jinis taata. Ni ati maan dhimma kana ni dhayyee dhufee inshaallah. Ayya eessatti addaaf naatis ganaa hojii teenyee isa waa'ee wajjin hojjennaan inshaallah ni deebi'a. Anaafsi bara majalisa wal garraani. Ay darsiin teenyee isa dhaabbattee inshaallah magarsaas naaf magarsaas naaf dhiibottu darsii teenyaas inshaallah ni oofna. Inshaallah magarsaa ganaa gara bitee fitee oo narraa fidda sa'ootis wanta. Akkas qabeessaa. Nak kecil jauh, anak kecil jauh. Jangan kau jauh itu sumber. Lagi baru tadi mar karawat kan? Amu baru tadi tadi, dokter mbak orang urusan. Situ berawan kaisan. Atilai waan kana rabbisumtee jirta doktor maal jettu kaata gaama dubbinutti ne galee gaama ambeegaa akkas jeemanii dhiifama taphaafi jee afaan dabaree illee osoo hin ta'in anjummaa fi dhaqqama jee dhiifama gara waan akkasii hin dachaanu. Akkamii wanti qaala koo isaa buute lafaatii jimaa dhibbaa shantamii itti baase. Waan dhibbaa shantamii gubbaan kun isa maan cufanne.
वालेकुम सलाम वो वालेकुम सलाम क्या है बाररा उलमीनी का मिसाल ती masjid ol temi da biga man da kamno aso nuti nimir gante saranda karan ya sinna goda be mara maal sulol jise gurbo obbali sare kan mal lalle gurba kana akka saat dalagate yo galte ibada rabbi ko timal qaba mirqante bilash bizif gote kana dufte rol tsanu amman yo jireenya fuldura gati fiyanne enyu siyada ati nama ganaa dardaraati humna qabda yeroo tanatti yoo dalagattee maatii teetiif lubbuu tee gargaaru baatte eenyu sii dalaga obboleessa kiyya bilaash biiziif gootee jimaa fi sijaaraa dhugde sanummaas wacii biraa gubbaarraan maal jechuu wanti amma akkana si lolchiisu maali waan biraati namni yoo dalagaa olee baru bilaash hin lolu kanaafuu baarkiyya waan kana sirreeffadhu amala kana sirreeffadhuuti amaluma rabbi irratti si uume san irratti deebi'i haraaras firaa dhiisi dalagaatiitis dalagadhu maallaqaas warra kaayyadhu nama ta'e obboleessa kiyya ibaadaas godhi ibaadaa rabbiitis ilmiis baradhu barnoota kaanillee seenii kunoo banamu jira waan ta'eef sanillee baradhu. Saayina gumarraatu saayiba kana harkadde yoo akkana taate gargala gizee duraanuu anuma dhufte wanni kana ta'a garuu ganaman jirtu saayiba gizeen harkee bakka nuti fireendumaa fi anaa shaa jenneemi irraan kaan nama jireenyumaa naa. Abshir sheenummaan tunuu saayiba harkachuu baay'ee si galtee sheenummaan tunuu milkaa'uu irraa waan ta'eef amma ganaa wajjin tana wajjin ibaada bubbaana darsiis wajjin masjida deeyna inshallah kam yoo ganaa bakka suufiis na haastee wajjuma yaanaa hangaan dalagaa sarkadhu dalagaa qabuun isaas numaan deddeema wajjuma yaaneeti bakka qaraatis na eegalchiistee malee atummaan ibaadaa isaa qabannaan dalagaa rabbii sii bira si galtee ibaadaa isaa firraa jabeessii salaata shanan yeroo salaatii masjida kootu rabbii dalagaa sii bira inshallah yaa hayyee baarakam jette waltaane akkasii obboleessa taate Iraatoo nyaatte? Iraatoo maal nyaanna nu cufee guyyaa itti oolla. Laaqanuma nyaannaan. Ibsa yamani tokko kan dhimme baariif. Bala miti. Haa ta'u yaa tokko miti qaaniga. Tokko jaa kana rabbi qaama oolu. Ibsaan. Ibsaatti sangaarraa silaa ibaadaan yaadachiisu qabda. Ulaa tanaan naa egaa cufee yaadna sun. Mirqaantee jirta naan jetta. Kanaas irraa. Ooyi naa baasaa. Danqaraa kana haala kanatti danqaraa akkanas irraa baasaa mirqaante ooyi.